Ameerikaa keessatti baay'inni namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii walakkaa miliyoona tokko dabree jira. United Arab Emirates keessatti namoonni hanga ammaa vaayirasii koronaatiin qabaman nama 3,360 caalee jira. Baay'inni namoota vaayirasii koronaa damdamachuu danda'anii Itoophiyaa keessatti dabalee jira. Somaaliyaa keessatti baay'inni namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii 21 ta'ee jira. Baay'inni namoota vaayirasii koronaatiin du'anii biyya Faransaay keessatti nama 13,197 ta'ee jira jedhameera. Hordoftoota kabajamtoota chaanaalii kanaa hundi keessan viidiyoo kana kaniin qabadhee isiniif dhufee ana Shimeedha. Shimee maal? Yeroo hundumaa odeeffannoo haala yeroo irratti hundaa'e isiniif dhiyeessa. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'aa. Garuma odeeffannoo keenya har'aatti ceenaa nu waliin ta'aa. Vaayirasichi addunyaa keenya erga waliin ga'u jalqabee ji'oota muraasa ta'eera. Vaayirasichi hanga ammaa biyyoota Afrikaa 53 waliin ga'uudhaan namoota 703 irraa ajjeeseera. Afrikaa keessatti namoonni vaayirasii kanaan walumaa galatti qabaman nama 13,128 yommuu ta'an namni 2,244 dhukkuba kana damdamachuudhaan yeroo ammaa kanatti yaalli kan kennamaaf jiru namoota 10,181. Yeroo ammaa kanatti vaayirasii koronaa COVID-19 namoonni hangana qabaman namoonni hangasii du'an jedhanii dubbachuun salphaa waan ta'e fakkaata. Aljeeriyaa fi Egypt keessatti guyyaa kaleessaa namoota 95 lakkoofsaan walqixxee ta'ee galmeessisuudhaan oole. Namoonni 95 biyyoota lamaan irraa kan qabamanidha. Afrikaa keessatti biyyi namoonni baay'een jalaa qabaman South Africaadha. Lammiileen Itoophiyaa hedduun akka achi jiraatan ni beekama. Bakkuma jirtanitti of eeggannoo akka gootan ergaa keenya. Afrikaa kibbaa keessatti nama 2,003tu yeroo kanatti qabamee argama. Itti aanuudhaan Ijiptiidha. Ijiptiis akkasuma lammiileen keenya baay'eetu achitti argama. Nama 1,794tu hanga ammaa jala qabame. Aljeeriyaa nama 1,761tu qabame. Morookoo nama 1,527tu qabame. Baay'inni namoota du'anii maal akka fakkaatu haala itti aanuun isiniif dhiyeessa. South Africa irraa nama 24tu du'e. Egypt irraa nama 135tu du'e. Aljeeriyaa irraa nama 256tu du'e. Morookoo irraa nama 110tu du'e. Gaafa jireenyi biyya keenyaa nutti jabaatte ardiin abdii keenyaa Awurooppaadha. Biyyoota Awurooppaa keessatti vaayirasichi namoota maal godhaa akka jiru haalaallu. Vaayirasichi biyyoota Awurooppaa 51 waliin ga'ee jira. Namoota 833,815 hanga ammaatti qabee jira. Namoota 70,975 kan ajjeese Awurooppaa keessaa hanga ammaa namoonni dhukkuba kana damdamatan nama 214,339 yoo ta'an yeroo ammaa kanatti namoonni yaalli godhamaaf jiru nama 548,501 Awurooppaa keessatti. Biyyoonni vaayirasichi keessatti sirriitti babal'ate biyyoota akka Spain, Itaalii, France, Germany, UK, Belgium, Switzerland, Netherland fa'aadha. Spain yoo fudhanne nama 4,830 kan galmeessiste sa'aatii 24 dabre keessatti namoota haaraa vaayirasiidhaan qabaman jechuudha. Spain keessatti namoonni hanga ammaa du'aan lubbuu isaanii dhaban nama 16,353 ga'ee jira. Itaalii keessatti namoonni sa'aatii 24 qofa keessatti vaayirasichi irratti mul'ate nama 4,591 yoo ta'u Itaalii keessatti nama 18,849tu lubbuu isaa dhabe. France nama 7,146 kan galmeessiste sa'aatiiwwan 24 dabre keessatti. France keessa hanga ammaa namoonni lubbuu isaanii dhaban nama 13,215 akka ga'e miidiyaawwan gabaasaa jiru. Jarmanis nama 3,996 galmeessiste hanga ammaa Jarman keessatti namni 2,767 du'aan addunyaa kanarraa boqoteera. UK yookiin Britain kan laallu yoo ta'e UK keessatti sa'aatii 24 dabree nama 8,733tu qabame.
namni 8,974 kan du'aan hanga ammaa boqotanidha. Beeljiyeem nama 1,501tu qabame. Nama 3,346 Beeljiyeem du'aan dhabdee jirti. Oduuwwan Itoophiyaa yoon kan isin biraan ga'u ta'e Itoophiyaa keessatti sa'aatiiwwan 24 dabran nama 345 irratti qorannoon laaboraatoorii godhame. Namoota 345 keessaa nama 4 irratti vaayirasichi argamee jira. Yeroo ammaa kana walumaa galatti Itoophiyaa keessatti namoonni vaayirasichi irratti argame jedhamee galmaa'ee 69 yoo ta'u, dhukkubsattuu tokkoffaa umriin ishii 33 kan dhufte Ameerikaa irraa iddoo turtii addaa keessatti hordoffiin kan godhamaafii ture. Dhukkubsattuu lammaffaa kan dhufte akkuma baratame Dubaay irraa yoo ta'u umriin ishii 30 iddoo turtii addaa keessatti hordoffiin kan godhamaafii turteedha jedhamteerti. Sadaffaa dhukkubsataa sadaffaan saallisaa dhiira yoo ta'u umriin isaa 29 innis kan dhufe akkuma baratame Dubaay irraa jechuu ni dandeenya. Dhukkubsataa afraffaa karaa biyya tokkooyyuu deemee kan hin beeknedha. Saallisaa dhiira umriin isaa waggaa 42 nama dhukkuba kanaan qabameen waltuttuqqii akka qabuu fi akka hin qabne ganaa qulqulleeffamaa akka jiru ministeerri fayyaa Itoophiyaa dubbatee jira. Sa'aatiiwwan 24 dabran keessatti Itoophiyaan nama tokko akka dhabde ni beekama. Itoophiyaa keessatti walumaa galatti hanga ammaa nama 3,577 qorannoon laaboraatoorii godhame. Sa'aatiiwwan 24 dabran keessatti nama 345 godhame. Namni vaayirasichi irratti argame namoota 4. Yeroo ammaa kanatti yaala addaa keessa namoonni jiran baay'inni isaanii 54. Namoonni dhukkubni itti jabaatee yaalli olaanaan kennamaafii jiru hin jiru. Sa'aatiiwwan 24 kana keessatti namoonni dhukkubicha irraa bayyanatan namoota 6. Walumaa galatti hanga ammaa Itoophiyaa keessatti namni dhukkuba irraa bayyanachuu danda'e nama 10 ga'ee jira. Namni lubbuu isaa dhabe nama 3 baay'inni isaa walii galatti jechuudha. Namni 2 lammummaa biyya biroo waan qabuuf karaa biyya birootti deebi'ee jira. Walumaa galatti Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 69 ta'eera. Qorannoo hanga ammaa godhameen Somaaliyaa keessatti namoonni 21 vaayirasichaan qabamanii yoo argaman namni tokko lubbuusaa akka dhabe dubbatamee jira. Sa'aatiiwwan 24 dabran keessatti qofa Somaaliyaa keessatti guyyaa tokkoon lakkoofsi nama qabamee argame 9. Baay'ina namoota armaan dura qabaman jedhameetiin wal bira yoo kompeer godhamee ilaalamu lakkoofsa baay'ee guddaa ta'edha. Sa'aatii 24 dabree Eertiriyaa keessatti namni vaayirasiidhaan qabamee argame nama tokko. Hanga ammaa Eertiriyaa keessatti walumaa galatti namoonni vaayirasichaan qabaman namoota 35 ga'anii jiru. Noorti Suudaan keessatti sa'aatiiwwan 24 dabree nama 2tu argame. Namni 17 walumaa galatti hanga ammaa kan qabamedha. Namni 2 lubbuusaa akka dhabe ni yaadatama. Biyyoota ollaa Itoophiyaatti argaman keessaa namoota baay'ee sa'aatii 24 dabran keessatti kan galmeessiste Jibuutii yoo taatu sa'aatiiwwan 24 dabran keessatti nama 47 galmeessisteerti. Walumaa galatti ollaa keenya Jibuutii keessatti namoota 187tu vaayirasiidhaan qabamee argama. Namoonni 2 lubbuu isaanii akka dhaban ni yaadatama. Keeniyaa keessatti sa'aatiiwwan 24 dabree kan galmaa'ee nama 5. Namni 189 hanga ammaa Keeniyaa keessatti vaayirasichaan kan qabamanidha. Kanneen keessaa namni 7 lubbuu isaanii dhabanii jiru. Biyyoota ollaa Itoophiyaa jiran keessaa Saawus Suudaan keessatti nama 4 qofatu galmaa'ee argama. Saawus Suudaan keessaa vaayirasichi yeroo jalqabaatiif kan seene karaa Itoophiyaatiin akka ta'e ni yaadatama. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp vaayirasii koronaatiin dhukkuba Chaayinaa jedhanii waamuun ni yaadatama. Haa ta'u malee vaayirasichi Chaayinaa irraa gara Ameerikaatti ce'uudhaan balbala Ameerikaa cabsee erga seenee as magaalaa Niiwuork keessatti qofa nama 172,358 qabee jira. Niiwuork keessatti qofa nama 7,844 yoo ajjeesu Niiwu Jeersii keessatti nama 54,588 qabee jira. Nama 1,932 kan ajjeese magaalaa Niiwu Jeersii keessatti qofa. Ameerikaan yeroo jalqabaatiif gaafa Maarchii 16 nama 18tu narraa du'e jettee riipoorti goote. Haa ta'u malee gaafa Aapiriil 10 guyyaa tokko qofatti nama 2,035tu Ameerikaa keessatti qofa du'e.
Walumaa galatti Ameerikaa keessatti namoonni vaayirasii kanaan qabaman namoota walakkaa miliyoonaa caalanidha. Nama 503,177 hanga ammaatti Ameerikaa keessatti qofa qabamee argama. Ameerikaa keessatti nama 18,761tu lubbuu isaa dhabe. Namni dhukkuba kanarraa damdamachuu danda'e Ameerikaa keessatti namoota miliyoona walakkaa ta'an keessaa nama 27,314 qofa. Xumura irratti oduuwwan biyyoota Arabaa irraa walitti qabamaniin isin bira ga'u. Biyyoota Arabaa keessatti lammiileen keenya akka baay'inaan jiraatan ni beekama. Kanaaf information kana biyyoota lammiileen keenya itti baay'atan jedhee abdadhee isiniif dhiyeessuuf yaaleen jira. Saawudii Arabiyaa keessatti nama 433tu qabamee argama. Namni 52 Saawudii keessatti du'ee jira. Namni 720 dhukkuba kana damdamachuu danda'ee jira. Qatar keessatti nama 2728 vaayirasichaan qabamee argama. Namni 6 du'ee jira. Namni 247 dhukkubicha bayyanachuu danda'ee jira. Beirut keessatti nama 619tu qabamee jira. Namni 20 du'ee jira. Namni 76 dhukkubicha irraa bayyanachuu danda'ee jira. Kuwait keessatti nama 1154tu vaayirasichaan qabamee jira. Namni tokko du'ee jira. Namni 133 dhukkubicha irraa bayyanateera. Oman keessatti nama 546tu vaayirasichaan qabame. Namni 3 du'ee jira. Namni 109 immoo dhukkubicha damdamatee jira. Joordaan keessatti nama 372tu vaayirasichaan qabame. Namni 7 du'ee jira. Namni 170 dhukkubicha damdamateera. United Arab Emirates keessatti lammiileen keenya hedduun akka argamtan ni beekama. Vaayirasichi United Arab Emirates keessatti saffisaan ol ka'aa jira jechuudha. Saudi Arabiyaa fi United Arab Emirates keessatti baay'inaan dabalaa jira lakkoofsi. Nama 3,360tu United Arab Emirates keessatti qabamee jira. Namni 16 du'ee jira. Namni 418 dhukkubicha damdamachuu danda'ee jira. Xumura irratti Bahareen keessatti nama 1,016tu vaayirasichaan qabame. Namni lubbuu isaa dhabe nama 6. Namni 551 dhukkubicha damdamachuu danda'ee jira. Oduuwwan guyyaa har'aa kanumaan raawwanna. Ani kan isin wajjin ture Shimeedha Shimeemaan. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin irraanfatina. Warri viidiyoon kun isinitti tole like godha. Warri isinitti hin tolin dislike. Yaada keessan koomentii jalatti barreessuudhaan naaf ibsa. Turtii keessaniif baay'ee galatoomaa jecha asumaan addaan baaneera. Viidiyoo birootiin walitti kan deebinu ta'a. Nagaanaaf ta'a. Galatooma. Jalala narrandam narrati kabsiste enyu kabajate